darbee kaleessarree as eereffattee nama hamma kanarratti ati isatu qabsiise maal gadi fidu yeroo jettu habibti warri sunis nama isinis nama nu biratti sin tokko garuu akkana ji'amuu qabu keessattuu hiriyaa jechuun hiriyaa gaafa dhugaati malee nama beellamee rashe kanaaf iddoo asirratti fixeen gaduwaa fayyo waa haasa'u barbaadde jiraate kottu nuti haasa'u kanarraan kana fee garuu maqaa abdii ammaa booddee kaartee dhaga'uu qaba isa kana sitti barbaada waa'ee abdii jawwee injiliti maal gootanii akkam turee adeemsa akkam turee jawwee sirraan mirkaneeffachuu barbaada jedhiiti jawwee biita haasa'u isa kana sooyyee garuu wanti maaloo sana bira nageessaa bilash yalee የምታወዩ አንድ እንቀምና ቦዱ በኔባ ናመሲ ማሊዳው ንተ ሳቶ ሀቢብቲ ፈጃፍ ሶዬ ነደገፈዱ ተራ ዲናይና ዮጀቴ ናሚ ሀመሉ ቡዳ ለፈከን ቢፍቱ መሲ ቆይና ናሳ ሶዬ namni maqaa abdiin ay yoo jette namni tokko lubbuudhaan jira taanaa maqaan isaa dhahamuu hin hafu akkastiin dhoftan yaa balleessa sanitti maa jira balleessa sanitti maa fayyo zimmi sooyee gaafi gaafadha fayyo zimmiidha sooyee ani sin kabaja jechuudha sooyee baay'ee si dhaggeeffannee abdiin abbaa warraa kaleessa dhufee gizee haasa'e jenneen itoo dhaggeeffannu jala teenya afaan hin babbanatti naannoon jedhe maaliif jedhe maaltu isa quuqe tuffii dhumaammanaa walii qabna dhiifama isa kana jedheera yoo ta'e afaanin dhageenya gatii ta'eef dhiifama am sorry dhiifaman gaafadha kana jedheera taanaan bakka bu'ee am sorry hayyee itsookera kutakkoon qabu ijoollee kana ammoo furmaanni laatamuuf maalidha furmaata godhaafi qabamanii biyya bu'aniiru waan darbe kun dhadhaa ibidda bu'e waan ta'eefu qabsiisanis haadhiisanis nuti beekna bakka dhugaan jirtu sinimmoo akka adda durummaa tokkotti ijoollee kana maaltu isaan barbaachisa arra isaanii miti warra suuqii qabanaa miti nuti warri mana maadaamii keessa hojjennu harka duwwaa yoo gadde amma akka xiinsammuu keenya dhuqabnutu beektanii saniifu wali sin lolinaa ta'u sin oromoo waliifillee hin taatu namaafillee hin taatu beekamaadha ani gargaara ijoollee kana qodaa kanarraa binna jedhee nama isaanitti kunoo abbumatti hin dubbadde maaloo waldaatti mame hundi keenya tokko irraati binnaa akkastiin godhaa qindeessaa kanatti jetteemtu aantee nama tokkotti miti aantee isaanitti immoo himee jennaan waan hin deebiin arganne gaafadheen sitti maa jedhe mucaa kana gaafadheen sitti medhe anis immoo asteerisaa galtuu sammuutta deebi'een edeen callisee namni deebinaa kenna hin jiru kana caalaa immoo nama tokkotti yaada fiddeetti himta yaada sana immoo lukaasa ugatii ta'eef gaafa sitti fidan immoo gadi baastee dubbatta malee kana caalaa waan gootu jiru gatii ta'eef gaaffii malkoodha kaleessa kan deebi'aa oolechaa akkasii malee ankara kootti baay'ee wawwaatee waa'ee xabaqaas waa'ee qodaan isaanii sassaabamee galuu kana miti waa'ee mucaa ishee xinnoo biyyaatii dhuftee waa'ee waraqaa ishee maal hojjetti eenyu duukaa jiraatti everything I ask allama al-sadii al-afur al-shan caalaa gaafadhee ma'an immoo hin beekutti hin aanu baay'ee warratti aanummoo gaafadhe garuu kaleessa waan an taajjabe tokko የእውነት namoota gaaffii irraa qabutu aantee ta'ee gaafachaa fi oolu በጣም ነው ያዘንኩት dhugaadha bakka kuni hammam akka namni keenya sobu agarsiisa an balleesseera taana it's okay bakka garuu maaliif aantee fakkaatanii har'a miidiyaa irratti argamuuf aantee fakkaatanii gaafa gaaffii ijoollee kanaaf gaafatanii as gaafa jiran maa hojiitiin agarsiisuu qabu ani naman itti siqu kaatooyee keessa isaaniin beellu bar keessa namaan beellu bar sooyee qabamanii immoo baasnee poostii godheera duran poostii godhe ijoollee kana kan qabsiisee namaa of eeggannoo godhaadha namni nama hordofu an feemisii miti beektee saniif malee hin beelna ijoolleen dhiiraa akka jiranitti ayidallam maqaa isaaniitu gaafattanii dhugaan isin jira sa'aatii sanatti ijoolleen maqaa isheellee hin beektu hizbiin akka nama qabamuutti qophaa'ee paaspoortii kiisitti baatee dhugaan isiniin jira namni hundumtu baay'ee gadda guddaa keessa jira ye'uunat ነው የምላችሁ ijoollee dhiiraa naannoo sana jiran ani ijoollee dhiiraa naannoo sana jiran alfardibbaachuu garuu akka ohiraatti abbuunas haa ta'u gammees haa ta'u itti aanu gatii ta'e waan ta'e sila ta'e edda ta'eeti waa tokko koyoo si jalaa du'e hinduu itti mareefa qabattee boossa miti
manni sirreessitaa, waa bittaa, waa goota, waa maal jetta. Idda ijoolleen kun galaniti. Waa akka gargaaraman. Carraan kenname malo. Carraan kenna. Gaafi jogo dhugaa fanna. Jechuun ammaksooyi. Waa gaaffinarraa qabu taanaan namoonni gaaffinarraa qabdan gaafadhaati. Hojiin ba'aa ishee. Okay, kaleessallee mana nama kuma tokko namni tordofaa jiru. Kana jechuun barbaannu dhugaan hin beekna bakka jiru jechuudha. Siigala. Dhugaan bakka jiru nuti jaamaa miti. Namichi keenya banameedha. Inni rakkoon qabu dhiifneedha. Okay, so yani gaaffii tokko kan si gaafadhu. Mucaan inni eenyu maqaan isaa abbaan jaalalaa jettan. Inni sirrii godhe immoo sirriin godhe itti amantaa akka keetti jechuudha. Akka nama tokkotti ani wal qaay. Ani hundumaaf wal qixxummaadha. Isa kanaafis bu'eera. Isa abdiinis waan dubbate kaleessa nu bareeda nama kuma tokko rakkoon qabu. Ishi jenne. Tayyib abbaan jaalalaa sirrii hojjete moo sirriin hojjetetti amantaa akka keetti jechuudha. Akka keetti. Abbaan jaalalaa sirrii hojjete moo amma firdi beetiin ta'e jechaadha. Ani jechuun ati isa kanaafis dubbachaan ture qaqa. Isa kanaafis dubbachaan ture sanaafis dubbachaan ture jette nuti mistira hundumaan hin beekna. Dhuguma siin jedha. Mistira abdiilee eeyamee eenyu akka waasii ta'ee fi ani saaraan akka jedhan beekaa jechuudha. Eenyu abdiidha waasii akka ta'e. Abdiif namni waasii ta'e hin jiru bareeddu. Abdiif namni waasii ta'e tokkoyyuu. Waasii toon ta'ini akkatti inni bahe nan beekaa jechuudha suuri. Anaaf taaddeedha kan deema abdiin. Roomi beekta taanaan maa gadi baateen dubbatiin sooyyee dhiisi. Hundaaf qaafin deebisi. Beekta taanaan maa roomii duran dubbati. Qaay tasgabbaay. Innaa kanaafuu. Waa'ee abdii asirraatti nama tokko nama lamadha kan beeku si galee. Ani. Ishi jenne dhiifne abbaan jaalalaa sirrii dubbate moo sirrii godhe moo sirriin guneetti amantaa akka keetti jechuudha. Ilaa ani. Waan ulfaataadha waan ati nama gaafattu kun. Ani abbuuti maalii fi waan itti hidhamtee waan isaan si gaafatan maa nutti mudhiiste jedhee kan lole tokkoffaa anadha. Utuu nutti meeratee at least kanadha jedhame jennee wal dhageenye turre jechaadha. Hin beekuu natti himne akkamitti namni tokko lafaa ka'ee callumedhee hidhamaa. Nutti himne jedhee sirrii miti jedhee loleera. Anaaf isa tollalee bara. Anaaf si wal ati kaleessa dubbatta bara. Anji'a tokko ol isa kanan sitti masii galeera mini. Maaliif jedhee gaaffii koodha kun. Gaaffiin koo kun ammayyuu deebinaan arganne. Utuun jedhu konkolaataan abdii faanni balbala duraadha kan CID fidee mana keessatti nutti agarsiisatu hundi keenya teenyu. Ijoollee baay'ee jira ture. Hunduma sanbatoon faa jiru turan gaafa abdiitti dhufanii footota makiinaan kun kan keedhaa jedhan kan keenya eessaa bitte gaaffii makiinaa kana hin deebistaa. Eessaati akka bitame namichi makiinaa kana sanitti gurgure wanjalanyaadha. Fuula isaa adda nu baasaa jedhanii nu gaafatan. Nan dhufa innaan rakkinaan qabu daqiiqaa 5 deebi'aa jedhan. Suuraa isaan agarsiisan garuu natti agarsiisan suurichi suuraa makiinaa ta'uusaa malee eessatti akka ka'e hin beeku. Gaafa abdiitti agarsiisan garuu suurichi suuraa mana sana bira turedha jechaadha iddoon itti hidhame. Kanaaf maaliif iddoon biraatti hin kaane suuraan kunoo kiiloo makiinaan kunoo bakkee mana barumsaa bira oola balbala kiiloolee bira oola akkamittiin suuraan kun filatamee fudhatamee jedheen dol duukaa wallalee jechaadha mucaa kanaa wajjin. Kuni gaaffii kootammayyuu madaa godha kanatti tuttuqaa jirtu sii galee kana caalaa anuu dhibamtuu gatiin ta'eef kana caalaa waan asii deebisu hin jiru. Kanarraan kanaaf immoo waan hin beeku. Galatoomi ishii gaaffii tokko immoo kaleessaa ati manaa sana nama kuma tokko keessatti miira keessa galtee haa ta'u dhuguma dhugaatu harkaa ba'e ta'u maal jetti seeti sooliin ati manaasaa jechuudha. Isaan maal fidduu isumatu kennee jettee ati manaasa nama kuma tokko keessatti maal jetta kanarratti? Maasi nageenyi kaleessaati. Waan hin jiru. Isheen amma gadi buute sooyyee ani bareechee beekatu waan hunda faana rakkatu waan hundarree dubbatiin asirratti sooyyee. Masi isheen irraa fuudhe malee isheen maal fidduu isumatu kennee jetti. Jette sooyyee isammaa sooyyee ko isheen afaanuma baafattee maal fiddu isumatu kennee jette. Isin maaf himtanii akkuma inni himee ba'etti maaf himtanii hin baaniree jettee dubbatte sii galee. Kuni waan addabaabaa irratti hidhame. I don't know maybe tariigaa miira keessa galtee haa ta'uu maala ta'u ani hin beeku gaaffii kana sheemaa dhiisnaan inni gaafa aaru waan baay'ee jira gatii ta'ee fi
amma isheni ol baate haa deebistu sooyee bareecheessi beeka waan ati ijoollee keenya faana taatu waan abdiin ta'erree beeka waan hundan dubbatiin asirratti nam tokko gaaffii gaafatee immoo hundaaf hin deebisi. No, garuu maani beektu irratti ani akka buleetti tisnitti ma irran ilaalinaa mucaa kanarra maaliif abbaa manaadha. Ani koo abbaa manaa korran dirrabamee dhufe mam. Is dubbin abbaa manaa very important guys kanaaf isaati irran ilaalinaa bakka yaa'unat irran ilaalinaa kaleessa waan gurguddaa jedhamee ture guddaadha. Isaanis achiin hafne tarii carraan ijoollee kana waan biraa ta'uu danda'a. Hin beeknu waan waaqayyo qopheesse. Yaa'unat anamma dhugaadha waan very abbaa manaa manaan very important. Nama guba kanaaf kanarratti hubadhaafi. Tarii dhuguma dhugaan isin jira tarii mucaan kun kenne isa ta'uu dhiisuu danda'a. Tarii ilaa gaaffii tokko maal jedhe dhumarratti waan baay'ee gana gaddisiisu anoo isaaniin hin kenne anaanoo eenyu kennee. Ishee kanas wantoo keessa laala. Al tokko gatii nama jaallannuuf gatii nama jibbinuu fi akkastiin ol kaasnee haasa'uun barbaachisaa miti. Yaa'unat nuunu asii baane maal akka taanu hin beennu. Dhugaa baqaanii kennamanii dhiisaman isa miti anama. Baxaan yaannaddadee idda ijoolleen kun galaniiti gargaaramuu qabu ture. Mi'a isaanii kana Oromoon uumamti warra nama 300 meeqata sirra jira. Utuu dhandhee irraa binne tokko 500 tokko 1000 tokko birrii 150 hamma humna isaatti turraa biteeti birrii isaatu ergee mucii ijoollee kana bira dhaabbachuu hin dandeenya. Ammayyuu habaasu mibbaallaga dhiisaati maal baqa kunoos mana hidhaa isaanii gaggalanii ba'anii ijoollee kana bira utuu akkaataatti gargaaramu qopheessitanii miidiyaa dandeessanii. Elaa kuno an kana kumaan hin bite kana 500 kana 300 kana 100 hin bite inni hin dandeenye immoo moraalitiin macaafa qulqulluutu achi keessa jira uffata achi keessa jira ijoollee hiriyoota keenya obbolaa keenya sassaabbanneetu jenne seenaa jijjiiruu dandeenya bakka. Ijoolleen kun biyya isaanii biyya bareedaa keessa kan isaan galan bakka no problem. Namni biyya isaa keessa hanqatu hin jiru. Waaqayyo fagalatu miila fayyaa harka fayyaa gala inni kaan naafatee gala inni kaan reeffa gala. Engadda ko mucaa hiriyoota lamaan lama ta'anii mucaa ishee tokko ajjeesanii kan nuuni reeffa gashuuf walii gate wawwaataa jiru ba. Kanaafi please waan akkasirraatu gootanii baxaam nu disimileen obboleetti xinnoo qabdi mucaa waggaa 18 dha maal jedhani isheen illee maalirra geesse gaaffii kanallee naa deebisa please gaafadhaati hoy miti bakka amma hoy social media irraa baxaam nu miyaasxalla wanti kun ijoolleen keenyan ilaalu maatiin keenyan ilaalu biyya lafaatu ilaala har'a biyyi lafaa baruu harka keenya irra mucaan kun nyaataa jirti dhugaa jirti hiriyaa jechuun gantu akka ta'e taawwaqan anamma hiriyaan qabu maatiin qaba utuun isin dhuftanii maatiin isin godhadha malee hiriyaa isin hin godhadhu hiriyaa jechuun gantudha si waa'ee hiriyaatu haasofne oollee hin bullu garuu gaafa akkasennu ijoolleen kun tooma mucaa kanaaf biraa dhabne utuu aariitiin innis waa of godhee utuu isheenis waan tokkoof gootee indeenu hojii wal fakkaataadha kan hojjetan ijoolleen kun bara. Isaanii no borganama dhandhee boonyamu borganama abbuu gargaaramu borganama haadha manaasaa gargaaramu maal goona ijoolleen keenya aduu isaa wajjin aariin mataarra nu bahee nu finiineera walii dhiisoo dadhabneerra ani እንደዛ ነው ማለት ነው dhugaa kaleessa abdiin baay'een aaree jedhe dhugaan isiniin jedha ijoollee ani dhiigan bu'ee gaafa sana damni alaqqasut dhiigan bu'ee ani dubbakkasti kanan ta'e sanan ta'e dubbatadhu maaliif beektu diinni yoona dhaga'een gammada gatiiteef diinatti mun barbaadu gadduu ko alfalligin bafisuu maal nagaru marabbaasaaf inni dhugaan isiniin jira kanaaf ijoollee kana bira mani wayyaa isaanii jira dhaqaa irraa bibbinna anaa kaasee tasallafaa dhaqaati irraa bitaa gargaaruu barbaadu mini obbulaa keessan warroonni asirratti jirrettanii har'a darabee nuu kennaa jettanii darabee nuu kennaa jennee dhaqaa tokko irraatii binnaati ijoollee kanarraati kanammoo kan gochuu danda'u isin warra as jirtantu adda durummaatiin fudhatee qodaa kana bitee birrii isaa ergee ijoolleen kun amma haqa isaanii barbaadan kalaas maal dubaayitti deebi'u kan isaan barbaachisu birrii ganzab ነው የሚያስፈልጋቸው ለመኖር ማለት ነው kanaaf birrii kan walirra buusnee tokko lameenneetu hintireenne gammadanii borganama suuqii banatanii ilaakunoo jedhu har'a gammeenis kaleessa nama kuma tokko gadi baasee akkasiin haasa'a ture mini har'a immoo wayyaa isaa gurguran gammeen abbuunaan kanaan nu kiisa anamma komiin qaba gammeerraas abbuunaarraas akka hiraatti akka nama wal gurshaa ture akka nama hiyyaasee sirbaa tureetti wal duukaa ragadaa tureetti kana qabu abdiif abbuun waldaa keenya malee hiriyummaa qabu
gaafachuu dhaqee. Mucaa abbaan manaa koo si gaafachuu dhufeedha kan makiinaan isaa qabame dhaqee kokkeessaa tuu qabe mindinoo xiqqamu. Utuuni gadi baaseeti miidiyaa irratti maal faayidaan isaa maal naa gootu warri miidiyaa irraa moo maaliin isinii godhan? Isinii galee kanaaf please ani wanta kana masi wanta kana hojiitti jijjiirame tiimiin kun gara hojiitti dhaqee dhugaan isinii jarra dhaabbadha. Namni 10 ijoollee kana biraan dhaabbatu namni 10 hin dhaabbatan. Gargaarsa gaafa jennu beeka gatiin ta'e gargaarsa gaafa jennu hizbii harca'ee fi qaba birree deem dhuga anaaf abdiin kan beekamu paaspoortii keenya kenninee mana hidhaati nama baasutti beekamu እግዚአብሔር ይመስገን dhuga አይደለም kana mitiiti kanaaf abdiin tarii miiraan haasa'uu danda'a akkuma mucaa kana mucaan kunis nuuf dubbattu hin jedhina mucaan kun miira keessa jirti maqaan nama sooshaal miidiyaa irratti ka'ee nama tokko biratti akkasiin haasa'uun qosalphaasitti fakkaatiin du'a wayyaa bara maqaa dhabar biyya garagaraa ta'anii namni nama laalaa bar hojii namaan nama jalaa badabar dhugaatiin sobaan dhugaasa kan beeku waaqayyoodha bakka ulsiin nama waaqa beektan nama rabbiin beektan yoo taatanii rabbitti kennitanii namni rabbitti kenne ko harkaan fudhatu bara አይቀበልም ሰው ለእግዚአብሔር ከሰጠ መልሶ አይቀበልም በቃ አኒ ዱጋ መሲ ገሬ ከና ከስቲን ጉቴ አናንሌት ነደበልቴ ኢጆሌ ወልዱ ከሰሳብደኒ ኡቱ አንቱ ኮቦታኒ በጣም ነው ደስ የሚለኝ Otootiin bayinee ammayyuu gargaarsan guna. Duraan dursee immoo fayyoonis waan bira keessa galtee fi dhiifama wal gaafadha. Ishiinis waan abdiin jecha abdiin kaleessa jedheefis dhiifama wal gaafadha rakkoon qabu. Siigalee fayyoonis dhiifama si haa gaafattu. Ati obboleettii ishii hangafaate dhiifama garuu obboleettii ishii hangafaate fayyoon immoo kutusuudha. Kanaafuu ishiinis namni tokko yeroo miira keessa galee wanti ijoollee kun baay'ee namatti dhaga'ama. Dhugaa almi namaa dhimma cabsa. Kanaafuu fayyoo atis bakka rakkoon qabu sooyii dhiifama gaafadhutti asuma mucayyoo obboleettii isaanii waan maatii gargaarsa irraa binnaachuudhaaf fata. Ammuma kaasee masi maal jetta kanarratti? Roomi ani hoteela isaanii deemeen dhiifama gaafadha rakkoon qabu. Rakkoon qabu bakka dhiifama jedhiitti obboleettii hangafaate waan ta'eef xiqqoo shaafaan jira walumaan baatanii fi dhiifama naa Asirree dhiifama isa sana keessa walii dhagaayyoo nama kama Oromoof aarsaa kaffalaa jiru waan taateefi dogoggoree namni miiraa waan baay'ee dubbata. Dubbannee miti dhiifama gaafadhu obboleettii keenya haadha Oromootii rakkataa keenya kan gargaaraa jirtu reeffa intala Oromoo reeffa ilma Oromoo kan biyya nu galchaa jirtu silaa jabaa keenya kan jabeeffachuu qabu unu Oromoo wal cabsuu malee wal tumsuu hin beektu. Dhiifama gaafadhu. Aniyyuutti dabalata dhiifama nan gaafadha. Dhiifama gaafachuun beekumsa malee wallaalummaa yoo doofummaa miti. Sigala. Maal seeti sooyyee ani bara dhaloota kiyyaa keessatti kan maatii biraallee dadhabame ifaan dubbadha. Durruqaa hin beeku. Waan natti dhufe face to face haasa'een waan natti dhufu sana simadha. Duriyyuu kaasee jechuudha harmeen kiyya ati moonaan jetti. Dhugaan siin jedhaan ifaan dubbadha. Durruqaa maalii fakkeessu minamna hin beeku. Sirriidha dubbadheera miira keessa galee. Kaleessa galgala otoo gastii sanarra nagalchaniiru ta'e immoo kan kana caaluun dubbadhan ture. Isa dhugaa waaqayyo. Dhimma kana jalqabaa kaaseen dhagayen. Jalqabaa kaaseen jechuudha. Sirriidha dubbadheera. Si mufachiiseera. Nan beeka. Miira keessa galtee immoo gaafa haasoftu maal akka haasoftu ni beektaatiyyuu jechuudha. Kanaafi dhiifama naa godhi. Indoon viidiyoo bahu. Akkasiin dhiifama gaafattaare cuumboo bitteedha malee እንደዚህ የሚባል የለም ጊፍት ነው አባም መናስ very Habibti durbi warri gandaa kun irsa isaanii irratti badduudha waan jettee fudhadhu fayyoo. Wayne bittee malee እንደዚህ የሚባል ነገር dhugaa siin jedha bar maali beekta ani nama social media namni muhaddin waan gatii baase beeku inni illee sa'aaf seera beekta asitti kamsaa akka ta'ee dubbatatee bareechatee hin danda'u beekta mucaan. Inna yookiin akkasiin inni kan inni jechuu barbaade akkaataa inni ba'e hin jedhani garuu suuraas akkaataa itti ibsatedha beekta iddoo sanatti akkaataa itti ibsatedha. Kanaaf dubbiin abbaa manaa ramacii godhe nama gubaa yoon eerumni eerumaati argaa warri eerumni ishee. Inna kana dhiifama miira keessan gale isa dhugaa ijoollee baay'eedha kan dubbii kana dubbachuudhaaf ani kaarsanii yaada keessa waan barbaadan jedhan namni tokko yaada keessachuu al special bakkoonni
gaafa fayyaada isaanii dhaqaan oolu arraba immoo namni fi dubartoota nama arrabsi sirrii miti kun jedhaati pointi qabsiisadhaa tasgabbaa'ati malee akkatti nu wal arrabsuutiin beekamna taana innumti nu fuudhee qophaa'u yoo jiraate akkas biraa birree inni nu baqatee hafa badhaafatu. Kana dhiifama guddaa siniin jechuun barbaada. Ni biraa walumaan taanedha kan nuti ijoollee gargaaraa hamma humna kiyyaa anis ciisee bulaan jiru isa dhugaan siin jedhatanii. Kanaaf dhiifama guddaa uffanni ijoollee kanaa miin ijoollee kanaa iddoo jiru deemaati beeksisa hojjedha beeksisa hojjedha. Ayyoo darbiniitii sooyyati dhiifama gootii fi obboleettii kee quxusuuti waan ta'eef hangafa yoo taate rakkina gawan dhiifama nan godha giifti koodhe. Namni yeroo haadha galatoomee ammuma kaafneeti mucayyoo waan galatoomee ammuma kaafneeti sotoo hin bayine jechuudha. Hundumti keenya iyyuu uffata tokko irraa binnaa mucayyoo nuu fida. Isa goju soodii otoo irraa boqoonni. Masi ani akkastiin utuu hin ta'in masi. Waayee asirra nama 300 jirtu bini nama 300 jirtan irraati. Please ani hamma dandeessanii at least wayyaa nuti ta'ellee yoo nuti ta'uu baatellee uffannillee yoo uffachuu baannillee namaaf illee kennuu dandeenya. Beektu tarii wayyaa wal fakkaataa qabaachuu dandeenya garuu ijoollee kana bira hojiitti jijjiiraati. Galmee masiifatti galmaa'aati. Maaliif haadhi mana kan banee boqqolloo akkasii kan fide ishee dhagatii taatee fi fayyoo isinis itti dabalamaatii biiftuun faasii eenyu akka bite borganama seenaan hin ta'a beektu waan akka kanaa. Kanaaf qabaattanii nurraa hafe tun ta'in bakka at least wal bira dhaabbachuu jechuun maal jechuu akka ta'e bakka kan agarsiisuu fi galmaa birrii amma kanaan hin jedhaa galmeessamaa akka galmeetti akka nama amantamaarii galmaa'utti ijoollee kanarraa wayyaa tokko inni barbaade macaafa qulqulluu inni musliima obboloonni keenya immoo uffata aadaarraatii bituutiin obboloota keessan bira adara waan akkasii jireenya keessanirra dhala keessanirra maatii keessanirra qe'ee keessanirra hin ga'in dhugaan isiniin jedha ispeeshaalii obbolaa koo biyya ormaa jirtanii waaqayyo harka qullaa biyya keessanitti isiniin deebisi dhugaa kaasuu guutaatii gala gammachuu guddaatiin gala dhugaa nagaa qabadhaa gala ijoolleen kun nagaadha kan isaan qabatanii galan waa tokko harka isaanii irraan qabanii nagaadha kan isaan qabatanii galanii nagaa isaan qabatanii galan irra immoo waa yartu waa xiqqishu tokko waan harka keenya irraa ba'u ijoollee kanaaf yoo raati bibbinne gargaarsa guddaadha kun birrii kennuun gargaarsa miti waan isaan qaban borganama kana sii godhee nan lafaasii kaasee jira beektu cabsa garmaleedha kan namni keenya wal cabsu nama hundumaatu hin ta'in namni xixiqqoon sammuu xixiqqaa kuni kanaafi please waa tokkittiin isin gaafadhan inni macaafa qulqulluun jira qibaatiin jira akka humna keessanitti obbolaa koonni horii qabdan namni hin qabnes nama baay'ee jira gatii ta'e kumanni danda'u inni 500 danda'u inni 100 danda'u inni 50 danda'u irraa bibbinna dhugaan isiniin jira bakka seenaa hojjedha akka kootti dhugaa kayeessa oduutiin seenaan hojjetamini har'a garuu gargaarsaan seenaa hojjedhaati ijoollee kan bataammaanyinnat amanamtummaati nama 3 ta'a birrii fuudha nama 3 ta'ati harkaa fuudha mazgaba irratti mazgabdu mucaan isheen xinnoo isheen achi jirtu eenyu akka ta'e masiifaa ijoollee si wal gurmeessaati akka wal beektanitti ani baay'ee keessan hin beeku gatiin ta'eef wal galmeessaati abaluu kana meeqa bitame yoo jenne gadi baatanii nama 50 bite nama 50 irraa molaa hammana binneera abaluun 50 abaluun 1,000 abaluun 500 abaluun 2,000 abaluun 3,000 bitettanii isinis immoo akkastiin akka warra dudduubatti wal deebi akka fincaan gaalaa wal nyaatu tun ta'ini wal fincaa'u tun ta'ini seenaa hojjedha dhugaan isiniin jira kanarraan kanaaf immoo obbolaa keessan beela'an obbolaa keessan rakkatan mana hidhaa jiru taanaan mana kiimii jiru taanaan gaafadha gaafa namni tokko waa ta'u duwwaa nama dhageetti qabuuf akka kanniisaa yookiin akka wuuwettanii iddoo tokkotti yaadina namni sun nama qabu taanaan maal barbaadda hin dandeessan taanaan waaqayyo si gargaaruudha please asitti wal malee waan qabnu speeshaalii akka baay'ina keenyaatti miidhamtoonni biyya kana keessatti harki caalannudha ani yeroo baay'ee afaan oromootiin haasa'aa maaliif obbolaan koo baay'inaan afaan oromoon dhaga'anii namni tokkollee yoo irraa fayyadame jedhee wal bira hin darbina rakkina walii bira hin darbina dhuga'anii tarii yoon bira darbeera ta'e
ifa manaa godhaa natti baay'ate bakka overii seenaa ishee kana garuu dhugaan isiniin jedha amma mucaa ishee sanattis tun qabamini እውነት በቃ ሲኒስ ራቢታ አይዳኒ ኢሳን አቡን ፋሳቢተን ገሜኒስ አቢቱ አነስ ነምቢት ፈዮኒስ መሲኒስ ቢፍቱኒስ ሚልኮኒስ ሁንዲ ኬስ ወርስ ረጅስተን ቢታቲ ሴና አገርሲሳ በቃ ጆሌን ኩን ነመን ቀበኒ ማሎን ቀበኒ እንጀሪና ኑንጅራታና እኛ በቂና ከበቂ በላይ ነው ከነሱ ወርባዳ ገለቶማ ሆጂን ቀባ ሰዓቲን ዴሜራ ዋቀዮ ሲና ኤብሱ ነመ ወሊ ገሩ ታ afaan tokko akkuma dubbannetti waaqayyo akkuma kan afaan keessana eebbisu waldaan dhan warjattan nama laaltanii dhattu miti namoonni specially kristiyaana namoonni taatan waldaa nama laaltanii dhattu mini waaqayyoon ilaaltanii dhattu nama laaltu taanaan an borga nama nan soba nan hata waa hedduun godha karaa irratti cabee hafa yoo ta'e karaa irratti cabdee haftaana duuka siigalee kanaaf kan ilaaltanii deemta waaqa malee nama miti gatii ta'ee fi ilaala darbate argama caala argama shi mira kasi qabaadha especially women guys dubartoonni mira caalani argamu dhiisanii argamu mu'anii argamu jechuun arraba wal mu'umin arrabatu ta'eeti arrabi degree master sin barbaadu mul'achi kone wal arrab garumaa inni qullaa taa'uudha nama arrabsu dubartii qullaa jirtu jechuudha beektu akkam jibbisiisan qullaa keenya gaafate salphachuudha kana dhiisa suuraa walis gadi gaggalagashiin akka seera biyya kanaatti suuraa galagashuun በጣም ወንጀል ነው ቅጣቲ ቀባ መነ ሂዳ ቀባ ዲፖርቴሽን ይቀባ ኡጋን ሲኒ እንጎዲና ዮደንደኛ ፋኒን እንደ ጋፈን እንደንደኙ ታና ሴር ጅራ ሴራ ወል ጋፈን ቀባ ነገሻ ፓስፖርት ይቀባ ማሎ ቀባ ወሊን እንጀዲና ኢሳ ከንሁምና ቀባ ዋቀዮ ገቲ ተይፍ ዋቀዮ ረቲ ኢስም እንዲከኝዩ ጀቸ ከሲ ፈዮ ሁንዲ ከሰንዩ ፈየድ ሚና ፕሊስ እሺ ኩኒ ጀቻ ሙአምቱማ ነቲ ፈካታ ኖ dubbi hasa addaati hiikadha agartani nagaa jiru mana kana keessa komentii jalqabee nagaa jira nagaa waaqayyo sin duukaa ta'u siniin jechuun barbaada ganamaan baay'ee naasaa yarra fayya faadha kabajama haya eebbifame atis rakkoon qabu namni naa ade waan baay'ee dubbata dhiifama wal gaafattaniitu kun normaal rakkoon qabu so amma makaafne nama 200 fi otootiin bayini nama 200 fi diddamdoota nama 300 ta'e gargaasa jennaa keessa bakka sooyee naa baatu sooyee ni qaxaroo qaba waan jettee fi galatoome habibti keessaan si beekna siiti miidiyaa irratti miti galatoome waan hundayyuu osoo beektu callisteeti kana durarreetoo waan hunda beektu liqimsitee callistee ammarree dubbachuurra callisuutu caala galatoome haadha waan galatoma anaan illee nagalmeessaati eenyu akka ijaaramta wanta kana irratti nabeessisaati anillee amma meeqa lakkamtu maal akka barbaadu sinima fayyee akkuma wantoota jettetti akka kiilooleen dhaqetti wajjin naaf iddee dhuftee birrii fuutee galtee chaala rakkoon qabu yeroo gaarii qabaadha yooyaa እና በቃ ተከታታይ ቂቃ ተቆራከን